akam jirtame naga seyaaderaka kanarra fago jirtu biyalaga barrise mena kotu emona kotu sigae bide norma tokoranyatu rakatu salsin argu bargara duba jalalle akabili akamae buba kadda dubba jedhamutti bara 1820 abbaashee sannaa jedhamurraa dhalatte bililleen maqaamaatiin ishee akkuma aadaaf duudhaa oromtichaatti isheef baasanidha dhalattee yeroo waggaa 15 guutuu bara 1835 hanga 1836 biyya isheen dhalattetti lolli ka'e lola kanaan manni isaaniif qabeenyi isaanillee ni gubate abbaaf obboleewwan ishee ja'an ni ajjeefaman haadha ishee fi obboleettii ishee qofatu hafe bililleef obboleettiin ishee ammoo booji'amanii gabroomfaman sana booda obboleewwan lamaan kun gara Gondoritti fudhataman yeroo san keessa Gondor gabaa garbaatu jira ture obboleewwan kun kan abbaa isaanii fi obboleewwan dhiiraa ja'a du'aan dhaban Gondoritti garbummaan gurguramanii karaa adda addaa deeman sana booda deebi'anii yeroo dhumaaf waliin argine bareedu oromo fayfayo magalle kalomu ison salemani jakule leimani jakule ibsitu angatu ya urti filfile bareedu kititi nagarre takale ani garre takale garboonni Gondorirraa bitaman gara Sudaan Kaartumitti geeffamuun gurguramu haaluma kanaan bililleen gara Kaartum geeffamte Sudaan irraa bara 1937 garbummaan gurguramte gara biyya Masrii yookaan Gibs Kaayirootti geeffamte yeroo san akka tasaa ilmi mootii Jarmanii namni maqaan isaa Harmaan Paakraa jedhamu Afrikaa kaabaa daawwachuu irra ture sana booda gara biyya Masrii dhufee magaalaa keessa deemuun daawwachuu jalqabe yeroo gara gabaa deemu gabaa garba arge yeroo sana keessattis namoota gurguramuuf dhiyaatan keessaa tokko intala Jimmaa Bilillee turte bililleen akkuma maqaa warra isheetii intala baay'ee bareedduudha intala diimtuu funyaan dheeraa ilkaan adii rifeensa luuccaa dheeraa dugda isheerra ciisu ija adii fi gurraattii gurguddoo hidhii lallaaftuu burtukaana bilchaate fakkaattu morma dheeraa qabdu turte Harmaan Paaklar yeroo intala kana argu garaan garmaleen gara abbaa ishee gurguruutti siqee gatiin ishenitti gurguramtu gaafate yeroo gatiin isheetti gurguramtu bare gatii gaafatame dafee baasee kaffale sana booda intala Oromoo bareedduu of harkatti galfate Paaklar akkuma ishee harkatti galfateen garbummaarraa ishee bilisa baase intala bareedduu amala bareedaa qabdu kana of bira kaawwatee biyya adda addaarra deemuun addunyaa wajjin daawwate jalqaba gara Filisxeem achiin gara Shaamii Sooriyaa fi Istaanbul deeman yeroo kana Paaklar maayibuubaa isaa afaan Arabaa fi afaan Jarmanii barsiise maqaa ishees maayibuubaa jedheetti moggaase maayibuubaa jechi jedhu jecha afaan Arabaa yoo ta'u hiikni isaas bareedduu jechuudha haalli bililleen qabdu ilma mootichaa kana dinqisiise bililleen uumamaan sammuu barachuuf qophaa'e qabdi waan argitu hunda daftee mataatti qabatti waan isheef hin galle barachuuf Paaklariin gaafatti yeroo gabaabaa keessatti afaan Arabaa fi afaan Jarmanii baratte qulqullinni garaa ishii fi fedhiin bililleen barumsaaf qabdu guddaa qalbii isaa fudhate qulqullina qaama ishees garmalee higgatti amalli ishee baay'ee nama marara ture umuriin ishee ijoollee haa ta'u malee yaanniif hojiin ishee akka nama guddaa ture kun immoo Paaklar garmalee akka ishee jaallatu taasise kanarraa kan ka'e bakka daawwachuu deemu hundumaattuu maayibuubaa of biraa hin hambisu ture yaanni isheen iddoo tokko erga daawwattee booda kennitu baay'ee isa ajaa'ibsiisa ture amalli ishii kun amala cimaa Paaklar yeroo Awurooppaa dhufu qabu akka jijjiirratu godhe kanaaf Paaklar yeroo tokko nama dhugaan wajjin jirtu wajjin ooleen yeroo baay'ee booda nama dhugaatee jedhee barreesse bareedu oromo fayfayo magalle kalomu ison salemani jakule leimani jakule ibsitu angatu ya urti filfile bareedu kititi nagarre takale
alingarree kakkalee. Biyyoota bahaa waggaa 3 erga daawwatanii booda bara 1840 Paaklarii fi Maayibuubaan gara Awurooppaatti deebi'an. Awurooppaatti yeroo xiqqoof Veenaa keessa turan. Yeroo kana Maayibuubaan afaan Xaaliyaaniis akka gaariitti bartee dubbachuu dandeessee turte. Achitti Paaklar barnoota amantaa kiristaanaas akka barattu ishee taasise. Maayibuubaan nama ollaan jaalatuu fi dinqisiifatu taate. Yeroo nama dubbiftu seequun ishee qalbii namaa harkisa. Akka tasaa yeroo waan xiqqoo dogoggorte dhiifama dursitee gaafatti. Gabaabumatti Maayibuubaan Afrikaanonni uummata akkamii akka ta'an addunyaa barsiifte. Uummata safuu qabu, uummata nama kabaju, uummata sammuu qaroominaa qabu akka ta'e addunyaatti agarsiifte. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellisee. Waaqnu lagi abaarsa idibbaata naraarsa gadhee seenaa tureessa. Meekeen goota baarsa, meekeen goota baarsa. Kaleefiin daachii baasa, gurra dhiiraan odeessa gadheen garaa hammeessa. Maayibuubaan qilleensa jiidhaa biyya Awurooppaa akka salphaatti baruu hin dandeenye. Yeroo kana Maayibuubaa dhukkubni sombaa waan qabeef baay'ee dhukkubsatte. Qaamni ishees baay'ee huqqatee lafeetti baate. Paaklar osoo garaan jibbuu Maayibuubaa mana isaa muuskaa jiru keessatti dooktara isaatti amanee kennee haadha manaa isaa dhukkubsatte gaafachuu Barliin deeme. Barliin yeroo ga'u Paaklar miilli isaa achi haa ga'u malee qalbiin isaa Maayibuubaa bira jira ture. Haadha warraa isaa gaafachuun dirqama waan itti ta'eef malee yeroo xiqqoofillee Maayibuubaa biraa deemuun barbaadu ture. Maayibuubaan yeroo kana kophummaatu itti dhaga'ame. Maatii ishee guutuu haadha ishee biyyatti dhiiftee biraa deemte. Obboleettii ishee garbummaan eessatti akka gurguramte hin beeknee fi erga gaafa Gondoritti gargar ba'anii walitti hin deebine obbolowwan 6 fi abbaa ishee du'aan irraa boqotan hunda Paaklaritti dagattee turte. Amma Paaklar wajjin turtetti waan maatii ishee hunda wajjin turtetti fakkaata ture. Yeroo kana yaanni maatii ishee fi Paaklar baay'ee ishee huqqise. Yaanniif dhibeen wal gargaaree qaama ishee miidhe. Jiruun itti qabbanooftee lafti bariitee turte deebitee itti dukkanoofte. Ijoollummaa isheetii kaasee guddisee jaalallee akka ija isaatti ilaalu kan ishee taasise Paaklar osoon jaalatiin irraa fagaate deeme. Yeroo kana baay'ee dhukkubsattullee Maayibuubaan dargaggeessa biyya ishee Oosho'aagaa kan jedhamu wal barte. Oosho'aagaa irraan ammoo hayyicha Jarman kan afaan Oromoo qoratu Kaarle Tuucheekiin wal barte. Kaarle Tuucheek qorataa afaanii fi seenaa ture. Sirba Oromoo kan bililleen sirbitee hayyichi kun galmeessee dhalootaaf dabarsee jira. Dhibeen ana qabee dhukkubsadhee jira. Ani Paaklar malee hin qabuuf biraa firaa. Dhibeen ana qabee dhukkubsadhee ciisaa. Marxoo keenaaf ergii buraafadheen ciisaa. Yoosan dhibeen ana dhiisaa jettee sirbitee turte. Hiika sirboota kanaas Kaarle Tuucheek barsiiftee turte. Kaarle Tuucheek Maayibuubaa irraa afaan Oromoo fi aadaa Oromoos yeroo gabaabaa keessatti galmeessee ol kaa'e. Cimina sammuu fi yaada Maayibuubaas garmalee dinqisiifate. Maayibuubaan Oromoon uummata bal'aa afaan aadaa fi seenaa guddaa qabu kan baha Afrikaa keessa jiraatu uummata goota akka ta'e Kaarle Tuucheekitti barsiiftee seenaa galmeessifte. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellisee. Waaqnu lagi abaarsa idibbaata naraarsa gadhee seenaa tureessa. Meekeen goota baarsa, meekeen goota baarsa. Kaleefiin daachii baasa, gurra dhiiraan odeessa gadheen garaa hammeessa. Paaklar haati manaasaa waan guddaa dhukkubsatteef Barliinitti gara Maayibuubaatti deebi'uu hin dandeenye. Garuu xalayaanii barreessaaf ture. Maayibuubaatti garuu dhukkubni guyyuma guyyaan itti cimaa deeme. Qufaa fi ho'i qaama ishee dabalaa deeme. Akka fayyuu hin dandeenye garaan ishee waan beekeef yoo duutu Paaklar akka ishee bira taa'u guddaa hawwite. Waan garaa ishee itti dhaammachuu barbaadde. Garuu Paaklar dhufuu hin dandeenye. Osoo hin du'in ija isaa yeroo takkaaf illee arguu barbaadde. Fedhii ishee kanas dhukkubsattee barreessuu waan dadhabdeef dooktarri ishee yaalu barreessee fi ol kaa'e. Xalayichis akkana jedha.
dhukkubsadhee ciisaa mammaradhee marxoo keenaaf ergirran ciisaa buraafadhee kan jedhuun eegalaam. Yaa Paaklar ani si malee nama biraan qabum si malee nama kan biraan beekum dhukkubsadheen ciisaa si malee dawaa biraan qabum yoo ija kee argee du'e reeffi koo nagaan boqotaam. Atinaaf biyya kootiim atinaaf maatii kootiim obbiraa si dhabee jiraachuu hin danda'u dhibeenis waan natti cimeef waan jiraadhu natti hin fakkaatu imimmaantu keessaa jigaa yoo daftee naaf dhufte takkaa ija kee argaa yoo hin taane garuu imimmaan ishee roobsaa nagaatti naaf taa'ii sin jaalladhaa jettee yeroo xalayaan kun harka Paakler ga'u innis boo'ee fiqqifatee akka deemee ija isheen argine haati warraa isaa achitti afaan du'aarra jirti akka hin callifne Maayibuubaan isa malee homaan qabdu waan godhu wallaalee Paakler yaadaan Maayibuubaa caalaa dhibame garuu yaada tokkotu dhufeef yeroo gabaabaaf haadha manaa isaa du'arra jirtu yaalchisee sana booda hatattamaan ishee bira deemuuf murteesse hangasiif akka rakkina cimaarra jiru xalayaan ibseef xalayicha keessaas meetii Maayibuubaa jettu bocee kaa'e itti dabalees akka ishee jaallatutti mee yeroo dhiyoo keessatti akka dhufee ishee arguuf fudhatee obbira kaawwatu waadaa galee xalayicha ergeef garuu yeroon xalayaan Paakler kun dhufu Maayibuubaan of hin beektu yaadaan kan Paakler dhufee harka ishee dhungatutti fakkaata. Baganaaf dhuftee jettee mormatti marmite fayitee Paakler wajjin ijoollee horatanii waan jiraatanitti fakkaata garuu kun abjuu duwwaa ta'ee hafe mucayyoon bareedduun intalli Oromoo isheen kaayyoo dheeraa qabdu karaatti kuftee hafte. Paakler dhufuuf guyyaan tokko qofti yeroo afuu gaafa onkoloolessa 27 bara 1840 dhalattee umurii waggaa 20tti osoo iji Paakler hin argin biyya ormaatti mana duwwaa keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Kitaaba seenaa hin dagatamne barreessaa Abdiisaa Guyyee Arseen bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti barraa'eerraa kan fudhatame. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellisee. Walitti deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jajjabee ture kan dhageessanii walitti deebinee egaa jajjabee keenyarraatiin seenaa bilillee yookaan Maayibuubaadha. Egaa Maayibuubaan intala bareedduu Oromoo garbumaadhaan gurguramtee biyya Jarman deemuudhaan achi turtedha. Egaa keessumattiyyuu aadaa Oromoo seenaa Oromoo afoolawwan Oromoo akka ka'umsa ta'aniif yookaas immoo akka barraa'aniif sababa guddaa taate. Bililleen Oromiyaa dhiyaa Jimma aanaa Sigmootti bakka addaa Dubbaa jedhamutti bara 1820 abbaa ishee Sannaa jedhamurraa dhalatte. Bililleen maqaa maatiin ishee akkuma aadaaf duudhaa Oromtichaatti isheef baasanidha. Dhalattee yeroo waggaa 15 guuttuu bara 1835 hanga 1836 biyya isheen dhalattetti lolli ka'e. Lola kanaan manni isaaniif qabeenyi isaanillee ni gubate. Abbaaf obboleewwan ishee ja'an ni ajjeefaman. Haadha ishee fi obboleettii ishee qofatu hafe. Bililleef obboleettiin ishee ammoo booji'amanii gabroomfaman. Sana booda obboleewwan lamaan kun gara Gondoritti fudhataman. Yeroo san keessa Gondor gabaa garbaatu jira ture. Obboleewwan kun kan abbaa isaanii fi obboleewwan dhiiraa ja'a du'aan dhaban. Gondoritti garbummaa akkam jirtamee naga seyaaderaaka kanarraa fagoo jirtu biyya laga barrisee minaaf kottu immonaaf kottu sigaa'ee biddeen orma tokkorra nyaattu rakkattuu salsiin argu bargaara duubaa jalalle akka bilillee akka Maayibuubaa. Addaa Dubbaa jedhamutti bara 1820 abbaa ishee Sannaa jedhamurraa dhalatte. Bililleen maqaa maatiin ishee akkuma aadaaf duudhaa Oromtichaatti isheef baasanidha. Dhalattee yeroo waggaa 15 guuttuu bara 1835 hanga 1836 biyya isheen dhalattetti lolli ka'e. Lola kanaan manni isaaniif qabeenyi isaanillee ni gubate. Abbaaf obboleewwan ishee ja'an ni ajjeefaman. Haadha ishee fi obboleettii ishee qofatu hafe.
bililleef obboleettiin ishee ammoo booji'amanii gabroomfaman. Sana booda obboleewwan lamaan kun gara Gondoritti fudhataman. Yeroo san keessa Gondor gabaa garbaatu jira ture. Obboleewwan kun kan abbaa isaanii fi obboleewwan dhiiraa 6 du'aan dhaban. Gondoritti garbummaan gurguramanii karaa adda addaa deeman. Sana booda deebi'anii yeroo dhumaaf waliin argine. Bareedu Oromoo fayyoo magalee kaloo mudhii soonsaalee maanii jaakulee maanii jaakulee ibsituu hangaatu yaa urjii finfilee bareedu kitiitii nagarree takkalee ani garree takkalee. Garboonni Gondorirraa bitaman gara Sudaan Kaartumitti geeffamuun gurguramu. Haaluma kanaan bililleen gara Kaartum geeffamte. Sudaan irraa bara 1937 garbummaan gurguramte gara biyya Masrii yookaan Gibsi Kaayirootti geeffamte. Yeroo san akka tasaa ilmi mootii Jarmanii namni maqaan isaa Harmaan Paakraa jedhamu Afrikaa kaabaa daawwachuu irra ture. Sana booda gara biyya Masrii dhufee magaalaa keessa deemuun daawwachuu jalqabe. Yeroo gara gabaa deemu gabaa garba arge. Yeroo sana keessattis namoota gurguramuuf dhiyaatan keessaa tokko intala Jimmaa Bilillee turte. Bililleen akkuma maqaa warra isheetii intala baay'ee bareedduudha. Intala diimtuu funyaan dheeraa ilkaan adii rifeensa luuccaa dheeraa dugda isheerra ciisu. Ija adii fi gurraattii gurguddoo hidhii lallaaftuu burtukaana bilchaate fakkaattu morma dheeraa qabdu turte. Harmaan Paaklaar yeroo intala kana argu garaan garmaleen gara abbaa ishee gurguruutti siqee gatiin isheen itti gurguramtu gaafate. Yeroo gatiin isheetti gurguramtu bare gatii gaafatame dafee baasee kaffale. Sana booda intala Oromoo bareedduu of harkatti galfate. Paaklaar akkuma ishee harkatti galfateen garbummaarraa ishee bilisa baase. Intala bareedduu amala bareedaa qabdu kana of bira kaawwatee biyya adda addaarra deemuun addunyaa wajjin daawwate. Jalqaba gara Filisxeem achiin gara Shaamii Sooriyaa fi Istaanbul deeman. Yeroo kana Paaklaar maayibuubaa isaa afaan Arabaa fi afaan Jarmanii barsiise. Maqaa ishees maayibuubaa jedheetti moggaase. Maayibuubaa jechi jedhu jecha afaan Arabaa yoo ta'u hiikni isaas bareedduu jechuudha. Haalli bililleen qabdu ilma mootichaa kana dinqisiise. Bililleen uumamaan sammuu barachuuf qophaa'e qabdi. Waan argitu hunda daftee mataatti qabatti. Waan isheef hin galle barachuuf Paaklaariin gaafatti. Yeroo gabaabaa keessatti afaan Arabaa fi afaan Jarmanii baratte. Qulqullinni garaa ishii fi fedhiin bililleen barumsaaf qabdu guddaa qalbii isaa fudhate. Qulqullina qaama ishees garmalee eeggatti. Amalli ishee baay'ee nama maraara ture. Umuriin ishee ijoollee haa ta'u malee yaanniif hojiin ishee akka nama guddaa ture. Kun immoo Paaklaar garmalee akka ishee jaallatu taasise. Kanarraa kan ka'e bakka daawwachuu deemu hundumaattuu maayibuubaa of biraa hin hambisu ture. Yaanni isheen iddoo tokko erga daawwattee booda kennitu baay'ee isa ajaa'ibsiisa ture. Amalli ishii kun amala cimaa Paaklaar yeroo Awurooppaa dhufu qabu akka jijjiirratu godhe. Kanaaf Paaklaar yeroo tokko nama dhugaan wajjin jirtu wajjin ooleen yeroo baay'ee booda nama dhugaatee jedhee barreesse. Bareedu Oromoo fayyoo magalee kaloo mudhii soonsaalee maanii jaakulee maanii jaakulee ibsituu hangaatu yaa urjii finfilee bareedu kitiitii nagarree takkalee ani garree takkalee. Biyyoota bahaa waggaa 3 erga daawwatanii booda bara 1840 Paaklaarii fi maayibuubaan gara Awurooppaatti deebi'an. Awurooppaatti yeroo xiqqoof Veenaa keessa turan. Yeroo kana maayibuubaan afaan Xaaliyaaniis akka gaariitti bartee dubbachuu dandeessee turte. Achitti Paaklaar barnoota amantaa kiristaanaas akka barattu ishee taasise. Maayibuubaan nama ollaan jaalatuu fi dinqisiifatu taate. Yeroo nama dubbiftu seequun ishee qalbii namaa harkisa. Akka tasaa yeroo waan xiqqoo dogoggorte dhiifama dursitee gaafatti. Gabaabumatti maayibuubaan Afrikaanonni uummata akkamii akka ta'an addunyaa barsiifte. Uummata safuu qabu, uummata nama kabaju, uummata sammuu qaroominaa qabu akka ta'e addunyaatti agarsiifte. Warra waaqni abaara kormi maqaa wallaala warra waaqni eebbisa kormi maqaa leellisee.
Wagnu lagi abarsa idifata narasa kadese na turesa. Meke engota barsa, meke engota barsa. Kale finda chibasa gurra dirano desa gadengara hamesa. Maayibubaan qilleensa jiidhaa biyya Awurooppaa akka salphaatti baruu hin dandeenye. Yeroo kana maayibubaa dhukkubni sombaa waan qabeef baay'ee dhukkubsatte. Qaamni ishees baay'ee huqqatee lafeetti baate. Paaklar osoo garaan jibbuu maayibubaa mana isaa muuskaa jiru keessatti dooktara isaatti amanee kennee haadha manaa isaa dhukkubsatte gaafachuu Barliin deeme. Barliin yeroo ga'u Paaklar miilli isaa achi haaga'u malee qalbiin isaa maayibubaa bira jira ture. Haadha warraa isaa gaafachuun dirqama waan itti ta'eef malee yeroo xiqqoofillee maayibubaa biraa deemuun barbaadu ture. Maayibubaan yeroo kana kophummaatu itti dhaga'ame. Maatii ishee guutuu haadha ishee biyyatti dhiiftee biraa deemte, obboleettii ishee garbummaan eessatti akka gurguramte hin beeknee fi erga gaafa Gondoritti gargar ba'anii walitti hin deebine obbolowwan ja'a fi abbaa ishee du'aan irraa boqotan hunda Paaklaritti dagattee turte. Amma Paaklar wajjin turtetti waan maatii ishee hunda wajjin turtetti fakkaata ture. Yeroo kana yaanni maatii ishee fi Paaklar baay'ee ishee huqqise. Yaanniif dhibeen wal gargaaree qaama ishee miidhe. Jiruun itti qabbanooftee lafti bariitee turte deebitee itti dukkanoofte. Ijoollummaa isheetii kaasee guddisee jaalallee akka ija isaatti ilaalu kan ishee taasise Paaklar osoon jaalatiin irraa fagaatee deeme. Yeroo kana baay'ee dhukkubsattullee maayibubaan dargaggeessa biyya ishee Oosho'aagaa kan jedhamu wal barte. Oosho'aagaa irraan ammoo hayyicha Jarman kan afaan Oromoo qoratu Kaarle Tuucheekiin wal barte. Kaarle Tuucheek qorataa afaanii fi seenaa ture. Sirba Oromoo kan bililleen sirbitee hayyichi kun galmeessee dhalootaaf dabarsee jira. Dhibeen ana qabee dhukkubsadheen jira. Ani Paaklar malee hin qabuuf biraafiraa. Dhibeen ana qabee dhukkubsadhee ciisaa. Marxoo keenaaf ergii buraafadheen ciisaa. Yoosan dhibeen ana dhiisaa jettee sirbitee turte. Hiika sirboota kanaas Kaarle Tuucheek barsiiftee turte. Kaarle Tuucheek maayibubaa irraa afaan Oromoo fi aadaa Oromoos yeroo gabaabaa keessatti galmeessee ol kaa'e. Cimina sammuu fi yaada maayibubaas garmalee dinqisiifate. Maayibubaan Oromoon uummata bal'aa afaan aadaa fi seenaa guddaa qabu kan baha Afrikaa keessa jiraatu uummata goota akka ta'e Kaarle Tuucheekitti barsiiftee seenaa galmeessifte. Warra waaqni abaara kormi maqaa wallaala warra waaqni eebbisa kormi maqaa leellisee. Wagnu lagi abarsa idifata narasa kadese na turesa. Meke engota barsa, meke engota barsa. Kale finda chibasa gurra dirano desa gadengara hamesa. Paaklar haati manaasaa waan guddaa dhukkubsatteef Barliinitti gara maayibubaatti deebi'uu hin dandeenye. Garuu xalayaanii barreessaaf ture. Maayibubaatti garuu dhukkubni guyyuma guyyaan itti cimaa deeme. Qufaa fi ho'i qaama ishee dabalaa deeme. Akka fayyuu hin dandeenye garaan ishee waan beekeef yoo duutu Paaklar akka ishee bira taa'u guddaa hawwite. Waan garaa ishee itti dhaammachuu barbaadde. Garuu Paaklar dhufuu hin dandeenye. Osoo hin du'in ija isaa yeroo takkaaf illee arguu barbaadde. Fedhii ishee kanas dhukkubsattee barreessuu waan dadhabdeef dooktarri ishee yaalu barreessee fi ol kaa'e. Xalayichis akkana jedha. Dhukkubsadhee ciisaa mammaradhee marxoo keenaaf ergirran ciisaa buraafadhee kan jedhuun eegala. Yaa Paaklar ani si malee nama biraan qabu, si malee nama kan biraan beeku. Dhukkubsadheen ciisaa si malee dawaa biraan qabu. Yoo ija kee argee du'e reeffi koo nagaan boqota. Atinaaf biyya kootii, atinaaf maatii kootii. Obbiraa si dhabee jiraachuu hin danda'u. Dhibeenis waan natti cimeef waan jiraadhu natti hin fakkaatu. Imimmaantu keessaa jiga. Yoo daftee naaf dhufte takkaa ija kee arga. Yoo hin taane garuu imimmaan ishee roobsaa nagaatti naaf taa'ii sin jaalladhaa jette. Yeroo xalayaan kun harka Paaklar ga'u innis boo'ee fiqqifate. Akka deemee ija isheen argine haati warraa isaa achitti afaan du'aarra jirti. Akka hin callifne maayibubaan isa malee homaan qabdu. Waan godhu wallaalee Paaklar yaadaan maayibubaa caalaa dhibame. Garuu yaada tokkotu dhufeef yeroo gabaabaaf haadha manaa isaa du'arra jirtu yaalchisee sana booda hatattamaan ishee bira deemuuf murteesse. Hangasiif akka rakkina cimaarra jiru xalayaan ibseef
Xalayicha keessaas meetii Maayibuubaa jettu bocee kaa'e. Itti dabalees akka ishee jaallatutti himee yeroo dhiyoo keessatti akka dhufee ishee arguuf fudhatee of bira kaawwatu waadaa galee xalayicha ergeef. Garuu yeroon xalayaan Paakilar kun dhufu Maayibuubaan of hin beektu. Yaadaan kan Paakilar dhufee harka ishee dhungatutti fakkaata. Baganaaf dhuftee jettee mormatti marmite. Fayitee Paakilar wajjin ijoollee horatanii waan jiraatanitti fakkaata. Garuu kun abjuu duwwaa ta'ee hafe. Mucayyoon bareedduun intalli Oromoo isheen kaayyoo dheeraa qabdu karaatti kuftee hafte. Paakilar dhufuuf guyyaan tokko qofti yeroo afuu gaafa onkoloolessa 27 bara 1840 dhalattee umurii waggaa 20tti osoo iji Paakilar hin argin biyya ormaatti mana duwwaa keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Kitaaba seenaa hin dagatamne barreessaa Abdiisaa Guyyee Arseen bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti barraa'eerraa kan fudhatame. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellisee. Walitti deebinee jirra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jajjabee ture kan dhageessanii walitti deebinee egaa jajjabee keenyarraatiin seenaa Bilillee yookaan Maayibuubaadha. Egaa Maayibuubaan intala bareedduu Oromoo garbumaadhaan gurguramtee biyya Jarman deemuudhaan achi turtedha. Egaa keessumattiyyuu aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, afoolawwan Oromoo akka ka'umsa ta'aniif yookaas immoo akka barraa'aniif sababa guddaa taate. Bililleen Oromiyaa dhiyaa Jimma aanaa Sigmootti bakka addaa Dubbaa jedhamutti bara 1820 abbaa ishee Sannaa jedhamurraa dhalatte. Bililleen maqaa maatiin ishee akkuma aadaaf duudhaa Oromtichaatti isheef baasanidha. Dhalattee yeroo waggaa 15 guutuu bara 1835 hanga 1836 biyya isheen dhalattetti lolli ka'e. Lola kanaan manni isaaniif qabeenyi isaanillee ni gubate. Abbaa